eedanii akkatti dalaguu keessanii fi wallahi guddaa gammadee jira. Galatooma galata guddaa qabdanii isiniin jedha. Meeshaan kun immoo wallahi ana akka malee na gammachiise. Isinis immoo rabbiin umrii isin haa dheeressu. Kaafillee nama argitee imaanaa eegatiin addunyaa irratti mul'ateetiin argitee waan gurguddoo qabateetiin uummatatti as ba'u rabbi isin haa taasisuu jechuu fi meeshaa kana immoo isin irraa argitanii fudhachuu fi maashaallah isiniin jedha. Ana argitee kumantiin isin irraa qabu takka iyyuu hin jiru waan namatti tolu malee ammallee kaafe immoo umrii isin dheeressee beekamtii guddaa rabbi isin haa kennu isiniin jechuu barbaada. Galatooma. Ayyee meeshaa kana dhuftanii ilaaluudhaaf eega dhuftanii ilaaltanii booda namoota akka keessanii meeshaa nurraa talabatan kana dhaamsa maal dhaamtanii Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamarkafune kabajamtoota daawwattoota keenya har'a guyyaa raayuugaa har'a guyyaaleen guyyaa jummaati. Guyyaa jummaa fakkaannee meeshaa baay'ee bareedaa ta'ee fi akkuma isaan ija namallee hawwatu akkuma isin argaa jirtan kana isin qabannee dhufnee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa warroonni chaanaalii keenya kana faraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii keenyatti koota. Warroonni immoo maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif akkuma kanaan dura isiniin jenne san share godhaa isiniin jenna. Viidiyoo dheengadaati irratti akkuma kudhan jenne namoota muraasatu like godhe. Ammallee like godhaa isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa baay'ee isin jaallanna baay'ee isin hordofna osoo sa'aatii dheeraa isin wajjin hoosa'e ani garam kiyyaan baay'ee dasna jedha jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kanaaf isinillee kana laaltanii hubachuudhaan chaanaalii keenyallee like gochuudhaan gama keenya hiriyoota keessan birallee akka ga'u godhaa isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Har'a meeshaa obboleettii teenna Tamiimaa isin qabannee dhufne. Akkuma beekamu Tamiimaan godina Arsii keessa godina Shawaa kaabatti Shawaa jala jira mire? Godina Shawaa Arsii jaju. Ayyee godina Arsii aanaa jaju naannoo Arbooyyee yookiin immoo Marti Acaamoo deemami. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaan isin argaa jirtan kun Acaamoo deema. Namni amma sagalee duubaan isin argaa jirtan isin sagalee isaanii dhagaa jirtan kun abbaa manaa meeshaa kanaati. Abbaan manaa meeshaa kanaa yeroo ammaa kana as nu duuba dhufanii yaada nu kennuufillee dhiyaatanii jiru jechaadha. Ashaa yaada qabdu yoo isiniin qabaatte yaada jettee raawwattee isaan immoo dhufanii yaada nu kennanii meeshaa kana akkamitti akka nullee xalamneetiin hin hojjenne isaanitti immoo maaltu dhagahame amma hoo dhaamsi isaan qaban maali kan jedhu isaan dhufanii asitti affeeramu jechuudha. Ashaan nu affeertee jechuudha. Hayyee daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuun irraanfatina amma kallattiimaan abbaa manaa Tamiimaa dhufanii yaada isaanii meeshaan kun akkam isaanitti tole kan yaada nuuf kennanii koottatii daawwattoota keenyaa salaam jedhaa yaada qabdan nuuf kennita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ayyee walumaanuu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Wallahi waani baay'ee nama boontuu waan das nama jedhu YouTubein keessanillee namoonni mootu argitanii itti fayyadamoo akka tayananillee dabarsi ani asirraa ergaan isinii dabarsu kana jechuudha. Ani akka nama tokkootitti amaanaa eeydanii akkatti dalaguu keessanii fi wallahi guddaa gammadee jira. Galatooma galata guddaa qabdanii isiniin jedha. Meeshaan kun immootu wallahi ana akka malee na gammachiise. Isinis immootu rabbiin umrii isin haa dheeressu. Kahafellee nama argitee imaanaa eegatiniin addunyaa irratti mul'ateetiin argitee waan gurguddoo qabateetiin uummatatti as ba'u rabbi isin haa taasisuu jechuu fi meeshaa kanammoo isinirraa argitanii fudhachuu fi maashaallah isiniin jedha. An argitee kumantiin isinirraa qabu takka iyyuu hin jiru waan namatti tolu malee ammallee kahafe mootu umrii isin dheeressee beekamtii guddaa rabbi isinii haa kennu isiniin jechuu barbaada. Galatooma. Ayyee meeshaa kana dhuftanii ilaaluudhaaf eega dhuftanii ilaaltanii booda namoota akka keessanii meeshaa nurraa talabatan kanaan dhaamsa maal dhaamtanii sagalee takka yaada akka nu kennitan barbaada. Egaa wanni an jechuu barbaadu namoota akka anaatitti mootu fakkaataa ana duubatti hafeeni wanni jechuu barbaadu waan naamusa qabuu fi ga'umsa qabu tokko as dhuftanii diniin guddoo itti gammadanii irraa argattanii dalagaan isaanii nama boonsaa warroonni jirtanii iddoo kanatti argitanii meeshaa bareedaa das nama jedhu ka ajaa'ibaa waan hojjetaniif waan akkanaa kana akka hordoftan isiniin jechuu barbaada. Umaa wanni das nama jedhu malee wallahi wanni nama kofachiisu homuu hin jiru jechuudha. Amalli keessanii fi naamusni keessan uddakalee dhufe natti tolee daran baay'ee gammadee umrii rabbi isin dheeressu shanee keessanii wajji isin haa bulchu rabbiin isiniin jedhu. Amiin amiin. Ayyee guddaa galatoomaa isinillee akkuma dhuftaniin bakka teessoo keessanitti nu deebi'aa nu ta'a. Ani maqaa daawwattoota keenyatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ani kan dhaamsi isaaniif qabu jechuudha haadha manaa isaanii wajjin meeshaa kana guutuu galfatanii nama itti fayyadamu rabbi isaan haa taasisu. Egaa namni dalagii fi miti haga rabbiin itti fayyadamta siin jedhe itti fayyadamta jechuudha. Egaa abbaan manaa isiitii fi inni jechuudha chaalenjii guddaa keessa nama dabree sa'aatii har'aa kana ga'e jechuudha. Isinillee maqaa daawwattoota keenyatiin ani kan jechuu barbaadu nama galee itti fayyadamu rabbi isin haa taasisu.
tantanaan dura mootu isin jalaa olii gad jejjettellee mootu egaa kana yoo isin jedhu yeroo haala qilleensa ammaa kana ni beektanii iddoo lama iddoo sadii yoo xiqqaate iddoo lama manni jala karaa haala karaa kanaan haala yeroo ammaa kanaan irraa jalaa wannaa jedhe jechuudha. Yoon dogoggoruu baadde akkasuma kanaaf isallee rabbiin duniyaa san bakka sii haa buusu tanammoo bareedu kana rabbiin nama itti fayyadamu sinaa taasisu isaan kana bichaa miti ammallee sa'a ammaa kana alhamdulillahi rabbil alamin isiin deemti sun xiqqishuudha ani yeroo ammaa kana bareedu qaba mana gaarii qaba jedhanii amma yaada akkasillee kanaan dura haasaanii keessa gara keessatti waliin haasofnee jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya kana jechuun isaanii manguddummaa isaan agarsiisa jechuudha isaan immoo nama amaanaa ofirraa fuudhee amaanaa ofitti fuudhee yeroo ammaa kana maatii guddisaa jiru jechuudha haati manaa isaaniif yaalaa jirti inni immoo asii ilma guddisaa qabeenya isaan jirullee walitti qabaa nama isaan eegaa jiru kana irratti illee yaada ijoollee biyyaalaa jira maatii dhiisanii deemaniif yaadni sikkeetta yoo jiraat irra deemtanii yaada nuu kennitanii ani asumaan gabaabsuun barbaada adoo baay'ee haasofne natti tola ture sa'aatii waan nun beekneef yaada isaanii gabaabsine gara dhumaatti deemna. Egaa kabajamaadha ulfaadhaa dura dursoo isiniin jedha ani yaada akkanaa kana namaa dhiyeessuuf kunuu galata guddaa qabdanii ani mootu warra obboleeyyan akka anaatitti ala jiran jechuudha. Carraa baay'eetu nama mudataa carraa nama mudatu mootu qormaata keessa taranii inshaallah homaa miti. Warroonni akkanaa mudannoon akkanaa isin mudatillee obsaa fi argitanii tasgabbiin keessa kutuudha. Taqabdan barakaa rabbi keessa isin haa kaayu namni galagatee ittiin ni jijjiirama. Hin jijjiiramtan jedheetiniin abdii qabaa rabbirraa akkuma duratti isin tuquuf yaaltan immoo waa'een haadha warra kiyyaatii fi seenaan haadha warra kiyyaa waan guddaadha. Ani immoo kabajamtuu haadha warra kiyyaa hin kabaja. Wanni tare homaa miti kacaaluu waliin argitanii ilmoo waliin qabnaa waan guddaa waliin waan qabnuuf duniyaan homaa miti jechuudha. Kanaaf galatoomaa isiniin jedha. Yee atillee guddaa galatoomii isin jaalannaa isin kabajnaa dhuftanii muutu akkanatti meeshaa kana nurraa fuudhuu keessaniin maqaa chaanaalii keenyatiin guddaa maqaa hordoftoota keenyatiin isin galateeffachuuf barbaada ammaan nu galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah galatooma. Hayyee jiraata. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana abbaan manaa Tamiimaa yaada kennanii jiru ammaan kallattii meeshaa isinii ibsu meeshaa tokko isaa isinii ibsa jechuudha daawwattoota keenya haga nu viidiyoo keenyatti share like subscribe gochaan wajjin tura isiniin jedha yaada qabaatee fida waliiti. Hayyee ani yaada qabu gara meeshaatti darbe. Algaan kuni meter tokko fi sentimeetira
isinitti mul'atee abdii qabaa diskiin kun yeroo ammaa kanatti daawwatta kenna qarshii kun 12dha yeroo kamii hojii nuti jiru sadii gadi asitti immoo eelatti daawwatta kenna eelee mabiraata hojjechuudha akkuma argitan mootii qabdi asii gatiin isii qarshii kun 9 fi 500 asitti immoo daawwatta kenna maashinii daabbootti jechuudha daabboo beeytanii asiin banama warqammaa firee lama jira. Termuzi warqammaa firee lama qarshii kuma bashanidha. Rakabooti abbaa gadaatti jira. Akkuma argitan kana rakabooti abbaa gadaa gara kenna. Siinii firee lama suuraa qaba. Akkuma saatii siinii qaba. Beelloo qaba jechuudha. Kenna teessaan dhaabbatanii fi gajjabanaa rakaatanillee garaa keessaa qaba kenna. Gatiin isaa qarshii kuma sadii fi 800 ni jira. Gadaa asitti joobii qabdi. Gatiin kun qarshii kuma 8. Kun keessa illee duubisallee sibiila daawwatu kenna. Akkuma argitan kana keessa duubisallee sibiila jira. Hin cabu jechuudha soora fara illee. Kana jecha gatiin isallee akkasuma widdiidha qarshii 2600. Asitti immoo joogii warqaamatu jira. Joogii warqaamaa qarshii 2300 daawwatu kenna. Asitti immoo tirii firee sadii qabdi. Akkuma argitan kana tirii firee sadii qabdi. Qarshii 2200. Daawwatu kenna keessaan mootu isaanii biddeena daabboo keessa baatan jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa Ashaan gatii meeshaalee kanaa tokko tokko isin ibsaa jirti jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana Arabiyaan Majlisiin yeroo ammaa isin ija keenya duratti argaa jirtan kun harka keenyaan oomishamee ogeessa keenyaan oomishamee bifa qulqulluu ta'ee fi bifa baay'ee bareedaa ta'een bahee haala kanaan hojjetamuun isaa guddaa nu gammachiisa jechuudha. Itti gammadaa irra jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa waan adda isa godhu keessa kana jechuudha.
kabajamtoota daawwattoota keenyaa kaaree torba jechuun majalisiin kun gama tokkotti 3 gama tokkotti 3 fi 60 akkasumatti fakkaate kabajamtoota daawwattoota keenyaa walumaa galatti kaaree isaaba kaaree torbaatiin hojjetame 6.90 akkas toora kana egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana fakkaata warroonni chaanaalii keenya kana faara taatan gara keenyatti subscribe gochuun kotta lakkoofsa bilbilaa keenya warroonni barbaadan duwwaa 977 66 egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa lakkoofsa bilbilaa keenya yoo ka isin jala dabru taate fuula chaanaalii iskiriinii keenyatti irratti hin argattan isiniin jedha ani ammaan hagana yoo isiniin jedhe gahaadha Aashaan meeshaalee gatii isaa hundaa isinitti himtee jirti na fakkaate yoo ka osoo gatii hin himin bira tarree jiraate dhiifama isiniin jechuudha isiniin jenna jechuudha Aashaan wanni irra deebite yoo jiraate irra deebite alumaan sa'aatii makiinallee dhaabateera namni illee dhaabateera waan ta'eef osoo xumurree isin jenna. Hayyee daawwattoota keenyaa xumurree jirra abbaa majlisii kana kaareen takkattiin qarshii 9,500 yeroo ammaatitti yeroo ta'ii kan hojjetatti qarshii 9,500 daawwattoota keenyaa jijjiirama infleeshinii bitee isa kana warra hojjetanillee gara fuulduraa yoo dabalullee akkasuma keessanillee akkas taasisanii jedha gidima gidii dabala waan ta'eef